injirtu paaspoortii jaraa koppii gootee imbaasii biyya kee jiru dhayxee waldaan ijaaramtee lafa magaalaa akkasii keessatti barbaannootii jettee mootummaan sii kenna. Kana hin godhan deemanii karaa nama dhuunfaatiin obboleessa isaa yookiin maatii isaatiin dhaqanii lafa qotee bulaa magaalaa cinaa jiru kakaasaa kafalatee immoo borganama irraa ka'u aga mootummaan irraa kan jedhuun eeguu jiru dhaqanii dallaalaa hattuu wajjin walii galanii lafa kana bitatanii mana seeraan manni kun kaartaan qabu. Lafni bituu fi gurgurtaa seera mootummaatti dhoggaa bitadheetteen hayyama ittiin qabdu gaafa manni sirriitti diigama immoo ifaajee keeti si guba mootummaa walitti buutaa jechuudha. Kanaaf osoo ajandaa qabattee mubee guyyaa tokko tokko ijoollee keenya hubannoo kana kennitee fi baay'ee barbaachisaadha. Nama garaa si gubaa amma mallaqa daasporaa yoo ta'e uumaa miti. Nama keenyaa fi lama shan obboleessa kee bakka kanatti si qaba. Waan akka booriftaanii fi boorfeeshinuu ta'u. Kaadamattee kana tokko tokkoon hin beekaa. Hin beekaa waraqaa gibiraa la Marcos waraqaa gibiraa diyanantu jira. Gabareen takka uffisi gurguratu darrasanyi maqaa jijjiirraa gibiraa sana akka itti kafaltu sitti gurgura. Ijoolleen keenya immoo kalafa bitatanii irratti jaallatan kuni lafni kun keenya abbummaa qabna jedha waraqaa gibiraa darrasanyi san qabatanii dhufanii jechuudha. Kuni seeraa miti seeraan dhoggaadha. Namni bakka lafa irratti ijaaratu koordineetara qabaachuu qaba. Kaartaa qabaachuu qaba magaalaarraa. Osoo kaartaa hin qabne bishaan seeraan alatti galchatanii ifaa seeraan ala galchanii ifaa barii mana tokkorraa mana tokkotti galchuu dandeetta. Naa galchuu jettee warra elektirikaa sii galchan. Amma bakka kanatti obboleessa kiyya gaaffii sii qabame asirratti gaaffii sii gaafadhu. Okay. Gisee lafti kan mootummaatti hin gurguramtu jettee okay hin gurguramtu. Ishi nuti wallaallee haa binnu haa jennu sagaleen eenyu bira nuti ishi sa'aatii binnu suni wallaallee binne haa jennu. Hanga manni irratti ijaaramu fakkeenyaa gisee mana kana irratti eegalee ijaaru bulchaa ganda sanii deemee hanga manni sun bitamee ijaaramee dhumu namichi kun abbaan warri aanan ganda qaxanaa sanii isarraa hayyama gaafatameetuma innummaan hayyamamee waan kafalamee manni kun ijaarumsa irratti eegalama. Sa'aatii sun lakkii wanni kun bakka kanaati ijaarsamuu hin danda'amu jedhee dhorkuu hin danda'u ture hanga namni dira kana irratti laffee ijaaruu zimmi jedhee waan kafalamuu qabu eega fudhatan booda hanga manni ijaaramee xumuramu itti dhiisanii amma gisee diigan kana sirriitti addaatti sa'aatii manni ijaaramee summaan dhorkin. Siima dhageeffadhu siima kalafa namaa kennuu danda'u waajjira lafa magaalaa Adaamaati qabalee namaan kennitu. Isin zabanyaa qabaleetiif yookiin ammoo qaambarii gandaa waliin haasofitanii dubbii itti kennitanii durumaayyuu seeraa miti dhayxanii gubboo kennitanii mana kana asirratti ijaarradhaa warra dambe askabbaarii jedhan ijoollee ganda keessa deemtee eegdusan birrii kennitanii fi ijaaran akkitti manni ijaaramu ni beeknaa barnu keessa jiraamiyan akkitti ijaaramu ni beeka. Magaalaa keessatti kaartaa kana namaa kennuu danda'u bulchiinsa magaalaa waajjira lafaati. Kanaan alatti bakka tokko gandi sii kennuu hin danda'u, qabaleen sii kennuu hin danda'u, waradaan sii kennuu hin danda'u. Isin garuu warra siraatas kabbaarii jedhanii warra nageenya eegduu jedhantu jira ganda keessa deemtee waan mana seeraan ala ijaarame ka dhoogitu warra kanaa mallaqa kennanii mana ijaaratanii jechuu seeraan ala. Wanni kuni gaafa duniyaa kee akkas gootu akka borganama mootummaan dhufee sirra diigu maaf wallaaltu beekumsa dhabdaa. Yoo kana goote immoo mootummaan borganama namni keenya irra guddaan ijaarradheetii itti takaraakkaraa ati amma dhiifa manaa godhe obboleessa kiyya ati amma baga diigamee jechaa jirtamoo akka miree ati immoo karas deeggaraa jirta baga diigame jechuu keeti maal kana yaada akkanatti akka jedhu no akka jechuusaaf siibsaara malee seera lafaaf siibsaara dogoggora jiru siibsaa jira malee maal godhe osoo irratti dabalee sii kennan hin jibbuun obboleessa keeti maal fooqii yoo ijaaratte yoo seeraan ala ijaarame ni diigama shaggar fooqii diigame bar masgiida diigame charchii diigame shaggar keessatti hin beeytanii wanni seeraan ala bulchiinsa magaalaatiin alatti kaartaan alatti hojjatte borganama sirratti diigama. Kanaaf namni keenya immoo irra hedduun ijaarradheetii irratti mormadhaa jedheetii ijaara. Osoo beeku immoo warra ganda keessa sanii immoo gubboo kennee birrii isaallee baasee seeraan alallee deemee kan borganama. Maal kana miti masgiida iyyuu seeraan ala ijaarame diigaan turre yeroo darbe.
mootummaan. Laali laga xaafoo kana laa wayiin siimaa Marcos laga xaafoo kana kalii malee deemgadda. Na dhagee laal laga xaafoo kana kalii malee deemgadda. Mana dhibba sadii ol G+4 G+3 kan naftanyoonni ijaarte wallahi doozarii itti fidanii haga hudduutti diigan. Haga hudduutti keessaallee akkuma nama keenyaa sanillee keessaa baa jedhaniin kadhan. Keenya bar dhakaa guuratee gaafa bulchiinsi manni kun seeraan ala ijaaramee keessaa bahaa wanni kun seeraa miti bahaa jarri jedhee warra inni galmeesse dhakaa guuratanii karaa cufanii lola eegalan. Eegalee bargara lolaa deemanii iyyuu warri Adaamaa karaa cufanii akka gaafa qeeroo san jechuun fincila kaasanii. Kuni seeraan ala deemtee mootummaa waliin buutee booda ammoo gaafa gaagaamni dhufe iyyuu hin barbaachisu. Obboleeyyan kiyyaa namni biyya keessaa maal ta'u? Ijoolleen biyya Arabaa kitti mallaqa fiddanii beektanii mallaqa akkasii fiddan san karaa seeraan alaa waa dalaydanii kasaaraa keessa ofiin galchinaa tokko kana. Lammaffaa ammoo mootummaan nama kudhanii yoo ijaaramte magaalaa Finfinnee keessatti barbaada'oo jetti ati mana san istaandaardii bakka san irratti ati mana ijaarrachuu dandeennaan mootummaan sii kenna. Ameerikaa jiraatte bakka feete jiraatte lammii biyya sanii dhaloota hidda san lafa sanii taanaan jechuudha. Kanaaf karaa seeraan fayyadamaa. Rabbi siyaa fayyisu laallaa waan takka sii madagaye obboleessa keetillee Rabbi siyaa fayyisu amma wajjin waan fidi garuu mootummaan mana diigee kanarratti warra mana irratti diigee kanarratti ilaalcha wayii godhee fi yookiin bakka biraa in kennaa fi bakka san hin argatanii hin kijiba hin argatan hin kennu mootummaan bakka san. Maaliif uummanni ganda san jiru bakka sanatti goojoo san ijaaran sadarkaa magaalaan sun itti guddachuu jirtutti istaandardii ganda sanitti mana ijaaruutti hin jiran ijaaruuf illee humna hin qaban. Karaa guddaa haayiweeyi karaa Asallaa deemu karaa Finfinnee irraa dhufee Hararitti darbu karaa guddaa magaalaan Adaamaa qabdu gubbaarratti goojoo didiqqoo mana Elisheeppii kaasan ijaaranii jechuudha. Bakka sanatti that's not gonna work. That's intau malee. Kanaafi magaalaa Finfinnee yoo akkas ta'e eega manni akka inni barbaadutti manni eega hin ta'in hanga qabeenya kennu nurraa balleessu lakki isin yookiin immoo iddoo keessan kanarratti mana nagaa seeraan lafa san hin fudhanne manni sana diigama haganuma dubbiin manni waan irratti diigama asiitu karaa seeraan deemin duraan. Kanaaf amma hireen isin qabdan laal waan tokko isin himaan mallee hireen isin qabdan ijoolleen keessattuu biyya Arabaa jirtan akka warra biyya keessaatii miti tarii mootummaan ilaalcha wayii isinii kennee ifaajee keessa beekee akka isin dalaydanii mallaqa kana fiddan waan beekuuf tarii hiree isinii kennuu danda'a. Wacuu dhiisaatii warreen mana isinirraa diigame biyya feetanillee Kuweetillee Suudillee ijaarama maqaa keessan walitti qaba ijaaramaati waajjira daaspooraa Oromiyaa bilbilallee annataan kiyyaayyuu isinii kennuu danda'a yoo isin ijaaramtan. Namoonni mana isinirraa diigame kunoo mana Mubaarakitti dhufee jechuudha. Dubbistanii akkaataa lafa magaalaa keessatti yoo magaalaa keessaa nama 20 taatan ijoolleen daaspooraa ijoolleen biyya Arabaa jirtan nama 20 ijaaramtanii magaalaa Adaamaa keessatti ganda isinitti mana ijaarachuu dandeettan irratti akka lamni isinii kennamu namni isin gargaaruu danda'a. Nullee isin gargaaruu dandeenya karaa beeynu. Mootummaallee ammoo isiniif rifata dhugaan haa himuu jettan maaliif akka itti isin mallaqa fiddan wareegama isin kafaltan ni beeku. Kanaan ala yoo ammaati asirra teettee Mubaarakitti bootte Mubaarak waa si gargaaruu danda'a waa si gargaarsisuu danda'a garuu mana keessan si deebisuu danda'u. An ammoo maaliin jedha kabadee bade dhugaan isinii himaa ka ammaan booda ijaarachuuf deemu ka magaalota adda addaa keessatti ijaarame ganaa diiga magaalaa namni waca'in dhageettanii mana hedduudha ka diigamuuf deemu magaalota hunda keessatti jechuudha. Kuni karoora mootummaan baasee jiru. Mucaa Anawaar jedhaniin gaazexessaa OBN sana agartaa ka dhiyoo kana intarviiyuu godhaatiif warri magaalota irra deemee manneen seeraan ala ijaaramu ka ooruu namaa keessatti ijaaramu akka isaanichi lafaa geggeeffamaatii ture itti jiru. Wanni kun hundi waan burganama seeraan diigamu ani agarma jechuu ol bahee obboleettii kee Rabbi siyaa jajjabeessu obboleessa keetti obboleettii godhullee Rabbi siyaa fayyisu ka mana ammoo akkuma isin jedhe godhi. Gaaffii sirraa qaba obboleessa koo. Akkam jirtan naga keessanii? Mee Mubaarak carraa naaf kenne yeroo takka. Ayyee dubbadhu. Mijayyoo ganamaati bira dhaqinaan jette san bira dhaqee jira.
Takatar jechuun. Ishee. Bira dhaqee jira wallahi mijayyoo hedduu dhukkubaa haalli isiin keessa jirtullee baay'ee nama yaaddessaa namallee hin qabdu deebiidha immoo sharikaan isiin bira jirtullee qaamaa sirreessuuf hin didde. Ishee. Deebiidha immoo amma hospitaala keessaayyuu qorichumayyuu wantummaan qorichaan fudhattuyyuu bakka baay'ee dhabamee harkaa yaaddoo guddaa keessa jirti mijayyoo qorichayyuu kennuufii didanii amma hatta viidiyoolee hin waraabne jennee viidiyoolee nu seessanii waraabsisuun dhogganii. Suuraan kaayisee kaasnee wannaa jenneen jira keessaan fi hin erginaa akka gargaaramtu osoo goosiftee baay'ee bareeda wallahi waan takka baay'ee nama yaachisa garuu kana biraa wanti dhibee isii hin qabu jette waan takka hin qabu jette. Ijoolleen dhalattuu naannoo kamiiti? Shawaadha. Shawaa lixaati. Ayyeebbo. Akkasii keessaan na dubbisiiti suuraa isiillee isii ergaa osoo akka gargaaramtu taateeti. Duutee baluu ishee jechuudhaan taloodhamu. Shamarran koo maalan sinii ta'a. Nama qorichuma waan fudhatuun dhabe qorichuma wanna riyaaluma 30 qoricha waan fudhatu dhabdee sababa sanirraa ka'e amma qaamaan irraa dhume gara yaaluma san iyyuu gara dhiisiisaatitti jirani. Qaamaan inni qabne yaalamu? Iyyaalamu maalii yaalama ree qara heerzikaardii qabdii heerzikaardiin sunillee sababa qaamaan irraa dhumateetiin jedhee ji'a 3 mana yaalaa keessa ji'a 4ffaa seenaarti akkasiin jettetti. Amma qorichuma akka mana yaalaa seentee ji'a 4ffaa seenaarti. Ummata keenya maal goona gashi? Ani gaa kunoo nama ergee ilaalchisee intala kana masilaa dhuftee bohaartu. Viidiyoo waraabuun dhoowwaadha nuun jedhaniitiin dhooganii nuuf hin mijannee akkasitti suuraa isii ammoo kakaasneetiin jenne isin ergina keessaan si ergaa. Hedduu galatoome wallahi galatoome fadha. Baay'ee wallahi baay'ee nama yaaddessaa namni nama qabaatee osoo waan tokko yonnaa jedhani yoo karma biyyaallee ka geegessan taate garuu osoo meete laaliitii onna goosisi. Nama lamaan deemne beektee baay'ee rakkoo keessa jirti qoricha wallahi sababa mallaqa irraa kutanii rabbi beeka. Ammoo biyya kana keessa dalagaan hin jirtu hedduu beektee harkuma qullaatti naqne nullee homaaf hin naqne baay'ee wallahi miidhama keessa jirti kana bira seeliin dhiiga adii gadi bu'aa deema jette. Baay'ee bakka yaaddoo keessa jirti wallahi nama tokkollee hin qabdu meettiin shawaa lixaati ijoolleen hedduun hin jiranii iyyuu as keessa jirti. Diyaaspooranii dolaa 100 tokko nu kennitanii koo mucaa kana baraaruu hin dandeenya rabbumaa jettanii. Marcos. Anna kaara kee si saalfadhee deemi waggaa tana kana wallahi. Kaara kee lukkaatee dhuftee ati. Rabbii jedhaa dara Tamma sagantaa tiqabii fiiti. Wanni godhamuufi sagantaatti rabbii jedhaa dara diyaaspooronni bakka bira yoo bakka giiftitti illee nurraa dhokottan bakka kanatti nurraa hin dhokotina isin malee waan qabnu kunoo amma atattamaan barbaachisa birriin dolaa 100 tokko jechuun waa tokko ani tuffachuuf osoo hin taane yaani wanti isin miidhu hin jiru dolaaruma 100 tokko intala Oromoo kana tubaraan irratti tola ani gaa dirqamaan irra jiru kunoo nama ergee dhuftee himattee nama naa ergeettee nama ergee dhaqanii ilaalan ijoollee Oromoo galatoomaa garuu isin hedduu Qatar jirti Qatar jedhamti Qatar jirti ana kibir ke galte jame kana jette bolesu ji'a afuri guutuu mana kimi ke taati ji'a afuri amma waraqaanu akka irraa dhumatee jedhe ji'a 3 amma sababa waraqaan irraa dhumate saniin illee yaalumayyuu gara deessaatitti jiranii amma. Musaifa kam jirti Siraj Musaifa kam jirti? Ana restaadha. Ini tutup itu ya alam ini alam budi kan ganduti ID malele ni alam jaru ammo obboletiyo ibadatu kube bira abbachu qabdu beekani wallahi baay'ee nama yaaddessa haalli isin keessa jirtu suuraa kaasnee jira wanni nama hangalle birrii meeqa barbaadan jarri birrii taanii mataanitti kaffalu namoo biyya galuu wayyuuqa birrii amma jarri barbaadan on beekamu igalee yaala sana okii kalee taanaan kan irraa jijjiiraan jedhamu kaansariidha jettan biyyuma galtee yaalamu wayyuu yaaliin kun akkana mubee biyya kanatti
Tokkoffaa ID yoo qabaattee kaardii mana yaalaa qabaattu biizinasa irratti gadi bu'a baay'ee gadi bu'a fakkeenyaaf gaafa algaa kafaltu jechuun algaan kun yoo kaardii san hin qabaatin birrii guddaa gaafata halkan takkatti birrii 200 ta'a riyaala jechuudha. ID kun fooyyee immoo ID waan gabaabdu riyaala asii kuma afurii caalonna yoo ji'a 3 taate waan akka hin garuu ammoo kanatti sinbidaataa mana yaalaa san gaafa argatte seefaa kana Sutiyaan baay'ee dhibaatu bila bara bidaataa fayyee qabaatee jechuudha. Birri lafaa fudhatti birri sadii akka galtee yaada jechuudha. Halkan lakkatti yoo sadii akka sagalii dandeenya. Masa fayyaaluu danda'a. Yaada kun waan akkanni godhu kana taatee jennaaniin baay'ee qarqaarsee yoo argata. Yaalamuu dandeetti malee galii sarratti miidhaa ta'uu yoo deemsuu guddaa ta'e. Gachuun hin danda'amu tukuran bassaan mattuudha kan eegatan. Mubee kaansarii dhiigaa taanaan biyyatti fayyuu hin dandeettu. Dawaan ilmee takkaa akkasuma kaansarii dhiigaa ta'e. Keessattuu dhiigni adiin gabbuunaan ilmee takka birrii 60,000 50,000 akkasii gaafatanii sanuyyuu hin argatu dawaa sana. Kopaan galchituu fayyaa mana eegaman seefaa seete galchituu yoo danda'ame yoo gatiin gadi bu'aa taate achitti argachuu hin dandeetti achitti yaalchisuudha. Attani mubee namicha kafiila isiititti dawwalee gaafadhee maal naan jedhe beektaa waraqaa sirreessuu fi hin danda'u waraqaa isii hin kennaa fi naqal kafaalaa fudhattuu jira. Naqal kafaalaa fayyaa ofiituun qabdu mee isiin maalirratti waraqaa fudhattee maaliin iqaamaa sanuu sirreeffatu.